rabbiin quraana keessatti waan nuun jedhu obsaa fi salaatan of gargaarsifadha isiin immoo ulfaattudha warra rabbi sodaatan irratti yoo tahe malee. Salaanni fayyaa namaatiifuu gahee guddaa qabdi. Yaada namarraa oofuu, gammachuu qalbii gabrichaa guutuu fi qoma namaa bal'isuu fi waan biraa keessatti illee. Ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam waan jedhu beeka irra caaltuun dalagaa teessanii salaata. Akkasuma Abii Hureyra waan jedhe guyyaa tokko osoo angaraan na dhukkubee ciisaa jiru ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam na arge. Eegasii yaa Abaa Hureyra garatu si dhukkubaa hinaan jedhe. Anis een jennaan ka'i gara salaata keessatti fayyatu jiraanaan jedhe. Akkuma rabbiin quraana keessatti jedhu wamaa yantiqu anil hawaa in huwa illaa wahyun yuuhaa. Inni ofirraa kaasee hin dubbatu waan wahyiin isatti godhame qofaa dubbata. Wanni ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam ja'an hundinuu dhugaadha. Hundi isiituu argamuuf teessi. Viidiyoo har'aa kana keessatti seenaa dargaggeessa tokko waliin ilaalla. Duba namni kun waan jedhu ani gara masjidni itti argamuhu hin beeku jechuun isaa salaadhee hin beeku. Kana kan na godhe immoo abbaa kiyya. Harka natti hin gabaabbatu. Konkolaataan ani barbaade naaf bita. Eessa ooltee eessa deemtallee naan hin jedhu. Hiriyoota gaggaarii hin taane wajjiniin yeroo kiyya dabarsa. Osomaan haala kanaan jiru guyyaa tokko balaa konkolaataa narra gaheen miidhaan guddaan narra dhaqqabe. Yaaliin doktorotaatis wamaan han fayyenne. Miilli kiyya lameen laamshahee jireenya kiyyaa fi adeemsi kiyya hundi kursii irratti deebihe. Eeguma wanti kun hundi na mudate asillee of yaadadhee gama rabbii kiyyaa gara hin galle. Haaluma kanaan osoon jiru guyyaa tokko hiriyaa kiyya bira deemuudhaaf obboleessi kiyya kursii naan dhiibee osoon deemaa jiru sagalee azaanaa dhagahe. Sagaleen suni sagalee baay'ee bareedaa ture. Duba hedduu qaamni kiyya na rifatee akka waanan yeroo jalqabaatiif azaana dhagahaa jiru natti fakkaate. Eegasii dhaabbadheen azaana kana osoon dhaggeeffadhu osoon ani hin beekin imimmaan fuula kiyyarra yaa'e. Qaamni kiyyas hedduu azaana kanaaf na sodaate. Eegasii hiriyaa kiyya bira deemuu dhiisee obboleessa kiyyaan gara masjidatti nageessin jeeni. Obboleessi kiyyas masjida nageessee waduwadhee yeroo jalqabaatiif jama'aa salaate. Eegan salaatee salaata kiyya raawwadhee booda gammachuun takka natti hin dhagahamin natti dhagahame. Eegasii diddeebihee salaata jama'aa yeroo hunda masjidatti salaatuu eegale. Zikrii fi quraanatti illee hidhadhee akkaan of duuba gara hin galleellee murteesse. Haala kanaanis yeroo dheeraa dabarse. Duba akkuma amala kiyyaa guyyaa tokko salaata fajriitiif osoo aazanilleen hin bahin gara masjidatti deemee sunnaa salaataa ture. Osoon kursii tiyyarra taa'ee salaataa jiru sodaan akka malee natti dhagahame. Akka waan dooti natti dhihaattee natti fakkaate. Eega kanaahis jismiin kiyya na hollatu eegale. Jedduma kana osoon hin beekin kursii tiyyarraa utaalee dhaabbadhee salaata itti fufe. Yeroo xiqqoo boodas dhaabbataa akkaan jiru natti dhagahame. Yeroon sosocho'us wamaa dhukkubbiin natti dhagahamu hin turre. Haaluma kanaan akkuma nama fayyaa qabutti salaata kiyya xumuree eegan salaata xumuree booda yeroo dheeraadhaaf waanan dhaabbadhee hin beenneef jecha masjida kana keessa deemee of ilaale. Yeroo kana nagahumaan hin dhaabbadhee deema. Dhukkubbiin natti dhagahamulleen hin jiru. Akka malee gammadee fuulan lafatti kufee rabbii kiyya galatoonfadhe. Eegasii ummanni salaata fajriitiif gara masjidaa dhufes natti yaa'anii baga gammadde ja'anii harka na fuudhan. Umra irrattis imaamtichi masjidaa dhufee jecha nani yoomillee hin irraanfanne kan yeroo hunda gurra kiyyarraa killisuu yoo lubbuun ta'e gara baditti si affeerte deebi'i kursi matanarra taa'ii naan jedhe. Kabajamtoota fi jaalatamtoota maatii chaayinaala sunnaa rasuulaa viidiyoo gabaabaa kanarraa waan guddaa hubatuu keessan shakkii tokkollee hin qabu. Haga viidiyoo kanarra caalu walitti deebinutti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.